عليكم ورحمة الله وبركاته. جرت وردفتو كنا نجني كنا كان جرا في كبجاب كسين جرتني سنة كم جتشار راس كوبي تكان دهنا جرا كوبي نران تناوي يوتيوباتي جتش وقتا كلام يوتيوبر راي سينجرسي سوبر باتي فكان يفرق دون موني يوتيوبر لالتن فيديو تخيرو سلالتن كل dhabu mala isinammo akkatatti waraabamee faayittanii walii rakkachuu faan mala jechuudha min beeni beeka. Kanaafuu viidiyoo san fakkeenyaaf yeroo viidiyoon tokko qulqullina qabanne tuqaa sadii as gubbaraa kana tuqxanii yeroo tuqaa sadii tuqxan bakka kwaalitii kana tuqxanii asirra deebatan jechuudha. Yeroo san viidiyoon duraan qulqullinni isaa yaalatti mul'anne isin qulqullaa'ee irraa dhageeffatanii irraa waa hubachuu dandeessan jechuudha. Kalamata har'aan tanaa isin qabadhe dhufa yeroo keenya yuutuubarra bu'u akkamii ilaaluu dandeenya yeroo keenya yuutuubarra bu'u akkamii to'achuu dandeenyaadha. Fakkeenyaaf yeroo keenya yookaan yuutuubarratti yeroo dheeraa turuu taate haala kamiin irraa itti qusannee yeroo keenya yeroo achiif nu san cinaa tokko waan biraan qabachuu dandeenya jechuudha. Bakka tan taayim waachi as dhuftan. As dhuftee yeroo irraa baate ni gartaa fakkeenyaaf amma waan torbaan irraa siif fida guyyaa irraa hanga fayyadamee fi waan torbaan kana maala itti fayyadame guyyaa irraa itti fayyadame ni garta. Asitti last 7 days waan jedhu waan torbaan tokkos walitti qabee nuuf fidi ni garta. Kanaafuu waan kana akkamittiin yuutuuba yeroo dheeraa irra fidnu kana irraa fudhachuu dandeenya taate asitti nuuf fidee jira fakkeenyaaf. Kajalaa kuni yoo viidiyoo tokko yeroo laaltu viidiyoon tokko yeroo dhumatu kaanis dabarsa kun kaanis dabarsa yeroo ta'e achirratti fidagattee jechuudha. Tokkoffaa kajalaa kana ofirraa yoo kana jiraate ofirraa hiitan. Kalamataa yeroo itti godhadhu yeroo hirribaatti godhadhu jechuudha. Fakkeenyaaf halkan yeroo ciisichaaf gattee telefoon fuutee seente osoo ati qoonqoon isaan dheeraa isaan shanja halkan sirrii siin kute jechuudha. Kanaafuu yeroo hirriba keetii yeroo ga'e viidiyoon kamuu dhaabateetiin atis yaadattee rafuu kan dandeettu rakka godhu siin jira. Fakkeenyaaf yoo isaa sii raftu taate afur yoo raftu taate sadii shanitti isaa raftu fakkeenyaaf isaa shan jedha isaa shan rafaa isaa shan rafaa adde. Bakka tan ammoo raayitii yoo sanduuqa raayitii qabaa taate raayitii irraa futa yoo raayitii irra keettan viidiyoo tokko yeroo laaluu jiraatan viidiyoo dheeraa tokko yoo fakkeenyaaf kan laaluu jiraatan taate viidiyoo sun hanga dhumatu hanga viidiyoon sun dhumatu isin eegu jechuudha. Kanaafuu irraa yoo fuutan yoo irra ciftii irraa sanduuqa kana keessa raayitii fuute yeroo maasaa shan geennan siif dhaabbate yeroon hirriba keengee jedhee si yaadachiisa jechuudha. Kasadaffaa YouTube yeroo laaltu yeroo murtaa'aa tokko godhadhuu sin jedha. Deeqaa 5 laaluu feeta 10 yeroo tokko fakkeenyaaf YouTube yoo seene deeqaa 20 laaluu barbaada. Yoo saa deeqaa muraasa tokko godhatteetiin fakkeenyaaf deeqaa 15 yoo ta'e deeqaa 15 geennan in dhaabbataa jechuudha. Hidhamee jira yeroon kee gahee jira jedhee si yaadachiisa jechuudha. Har'aan tanaa qophiidhaan qabadhee dhufe hanganumaa akkaataa yeroo keenya ittiin qusachuu dandeenyu fi akkaataa viidiyoo tokko yoo qulqulluun hin qabaanne taate viidiyoo tokko yoo qulqulluun hin qabaanne taate qulqullina isaa ittiin raddeeffannee fi makeenya kwaalitii isaa sirreeffannee laaluu dandeenyu jechuudha. Kanaafuu masarootuu chaanal haaraa nu jajjabeessaa miidha nutaa inshaallah qophii biraatti wal dhufuutu nagaan nu tura. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.